Siree hoo qaban keetaan tuchee noon yoolat algaa makafloo sin jedha. Chaan fidaanii kan algaa lamaa kan kafal hoo bultee asuma bulsin jedha. Maal gootare alam bultu dubartiidha. Filannoon kee achi buluudha. Kanaaf maallaqa qabattee bahuu qabda. Maallaqa ofii keetii konfidansiidhaan. Garaa kee afuuftee bulta. Liqii akka ta'e osoo beektee illee maqaa si kafalamuuf deemtee iddoo sanitti hin kafalta. Wanta nafsee keerraa caalu hin jiru. Hiriyyummaan haala lamaatiin jira laala. Isheen tokko guddina kee jaalattee waan badaallee waan jiru ifatti baastee sitti himti. Isaan kaawwan garuu kokkolfanii bareedduuti akkam nagaa jiru. Garuu immoo guddina kee jaalatan. Dubartoota baay'een beekan. Even nama ofiitiif dabarsanii nama si kennantu jira dubartoota akkanaatu jira. Garuu immoo hunda isaanii miti. Ani immoo hiriyyaan tiyya isheen akkuma sinjee hiriyyaa tokkoon qaba. Hoonarraa jibbisiisillee hoonarraa bushaayellee waan akkana jettee fattinatti. Ati akkamitti afaan kee dagan? Ani akkam seeni maatii si guddisistu isa adda baasudha. Jechuun maatiin kee mana keessatti Oromiffaa fayyadaman. Atis immoo afaan kootii hojjette afaan kee Oromiffaan hoo eegtee maaf dagatta? Kuni bar qaroomuu miti. Afaan kee dagachuun qaroomuu miti. Kanaaf ani Oromiffaan mana barumsaa jalqabee mana keessatti. Yoo harka fuunee akkam jirtu hordoftootiif kabajamtoonni Kuush Podcast har'a sagantaa keenya jalqabneeti jirra. Sagantaa keenya har'a nama ajaa'ibaa qabannee dhufneerra. Nama wajjin jalqabnu nama isin baay'ee jaallattanii nama isin gaafa hundaa ija keessan duraa dhabuun barbaanne tokko wajjin dhiyaannee argamnee jirra. Namni kun eenyudha? Boona namni kun eenyudha? Namni kun walumaan ilaallaa hordoftoota keenya wajjin mee ishee marraati maqaa ofii haa ibsitu. Isheen maqaa ishee isinitti himti. Maqaa ishee eenyutu moggaase? Maqaan koo Abaluu osoo hin taane maqaa sana nama moggaasee fi maqaa bareedaa waan qabduuf maqaa akka bareedu kana eenyutu moggaase? Akkamitti mogga'ee kan jedhu ishee marraa dhageenya. Maqaa kee eenyutu si moggaase? Jalqaba irratti immoo baga nagaan gara mana Kuush Podcastitti nagaan dhuftee siin jenna. Galatoomaan baga nagaan eegdanii. Maqaan koo Ayyaantuu Daggafaan jedhama. Maqaan koo haalli moggaa'insa isaa baay'ee dheeraadha. Karaa maatiitiin qabata. Abbaa kootitu na baase. Abbaan koo bu'aa bahii guddaa keessa nama darbeedha. Amma lubbuun hin jiru. Mana Oromoo keessa ka madaa baay'eetu jira. Isa suuta jecha haasofna jechuudha. Abbaa keetu siif moggaase jechuudha maqaa kee? Abbaa kootitu na moggaase. Amma kan jiraattu maatii kee harmeen kee jirti jechuudha? Harmeen koo jirti. Maqaan harmee keetii eenyu jedhamti? Munaa jedhamti. Jaalallati isheef qabdu akkam? Mee jaalala harmee keetii akka isheen si dhaga'uu dandeessutti kaameeraa ilaalaa jaalala ishee ibsi. Ani jaalala koo ibsuu hin danda'u. Ani jechallee qabu. Harmee koo abbaa malee kan nu guddistee haadhas abbaas obbolaas hiriyyaas taatee kan nu guddistee Munaa tiyya baay'een si jaaladha. Umrii dheeraa naa jiraadhu takkittii tiyyaa. Harmee Ayyaantuu anillee Munaa kiyyaa intalli kee baay'ee si jaallatti. Intala bareedduu qabda. Rabbi umurii siif dheeressuun siin jedha. Harmee Ayyaantuudhaan jechuudha. Siifis harmee kee Rabbi umurii ishee siif dheeressuun jedha. Maqaa Ayyaantuu abbaa keetu siif moggaase. Maqaa abbaan kee siif moggaase akkamitti ilaalte? Jaallatte? Baay'een jaalladheera. Maqaa abbaa koo naa moggaase baay'een jaalladha. Sababni isaa maqaan koo waan guddaadha jechuun akkam jeesitti immoo abbaan koo akkuma sitti meetti lubbuudhaan hin jiru. Gaafa mana hidhaa ture inni waa'ee Oromoon beektu duraan mana hidhaa keessatti yeroo baay'ee dabarsu maal jedhama wabuu ture. Waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Akkas ture mana hidhaa keessa gara waggaa 16 ol dabarsee jira. Achi hiikamee gaafa manatti galu nafti isaa kun gubbaarra kan jiru akka haaraatti biqile qunca'e. Reebicha jechuudha. Reebicha. Reebicha saniin baay'ee dhukkubsatee ture. Gaafaan
garaa haadha koo keessaa ba'u xiqqoo ishee fayyee jechuudha. Achi ayyaantuu jedhee naa baase. Ayyaana qabda, ayyaana qabeettii jedhee naa baase. Abbaa keedhaa mana hidhaadhaa ba'uu fi ayyaantuun dhalachuun tokko jechuudha. Isarratti ka'ee sababa mana hidhaa sana keessaa ba'ee fedhee ayyaana argateera jechuudha. Ayyaantuu jedhee moggaase jechuudha. Ayyaantuu jedhee na moggaase. Achi boodas ergaan dhaladhe immoo ji'oota xiqqoo booda deebisanii fudhatan. Gara mana hidhaatti deebisanii fudhatanii achaan osoo waggaa tokkoon guutiin narraa boqate jechuudha. Ati waggaan guunnee jechuudha yeroo abbaan kee boqote? Beekuun abbaa koo. Dhalootaan naannoo kam? Dhalootaan naannoo Boqojjiiti. Boqojjii abbaan kee jechuun Arsii, gara Arsii Asallaadha. Boqojjiittiin dhaladhe abbaan koos achumatti boqate. Akkasi. Achiin booda erga abbaan kan kee lubbuudhaan darbeen booda haalli jireenya kan keetii maal fakkaata? Harmee kan kee qofa wajjin guddatte maal fakkaata haalli jireenya? Haalli jireenyaa ani daa'iman ture gusan wanta baay'ee yaadachuu baadhullee garuu harmeen haala nu guddistee baay'ee tokko ulfaataadha. Gaafa abbaan koo jiru qananiifannee baay'ee qabeenya nama qabudha. Boqojjii keessatti namni abbaan koo hin beekne hin jiru. Daggafaa daadhii hojjetan namni hin beekne hin jiru. Qabeenya qabna, waa hunda qabna. Waggusan immoo abbaan warraa bahee hojjetaa, haati immoo ijoollee ishii guddisaa sa'a loonwwan achi jiran qabdi mana ishii maanaaj gooti. Garuu erga abbaan koo du'ee booda dirqama waa argachuu qabdi, maallaqa argachuu qabdi. Duraan abbaa kootitu fidaayyuu amma ishiin echaa fiddi. Kanaaf wanta nu guddistu san immoo argachuu qabdi. Baay'ee rakkattee turte lafoota abbaan koo qaba gurgurtee hanga hojiitti baatutti nu guddisaa turte. Erga sanii waan baay'ee argite ani istiriisaa baay'eellee hin beeku. Maaliif daa'iman ture. Waan baay'ee hin beeku hin jiru. Maaliif ani abbaan koo intala waggaa tokkooti moo akkana. Waan hin beeku hin jiru waan ta'eef. Garuu baay'ee rakkattee amma akka barbaannetti jiraachaa irraa hin uffannaa, hin nyaannaa. Akkanatti leegjarii wanta jedhamu jiraachuu baannullee qabna bakka wannatti jiraannu qabna. Nus harmee keenyaaf geenyeerra harmee biratti kana fi ana qofam. Ijoollee meeqa qabdi harmeen kee? 4 qabdi. Dhiira tokko dubartii 3dha. Ani duguggaa garaati. Dhumaa jechuudha? Dhuma harmee kootiif duguggaa garaati. Kanaaf sirriitti naqanansitee na guddiste jechuudha. Ijoolleen na dura jiran xiqqoo ishee haa rakkatan malee ani haala gaariitiin guddadhe waan takka dhabee hin guddanne. Ayyaanni abbaa keetii sirratti hafeera. Amma maatiidhaan magaalaa Adaamaadha kan jiraattan? Adaamaa jiraannaa. Harmeen too qorra hin dandeechu. Boqojjiin immoo baay'ee qabban. Baay'ee qorra? Baay'ee qorra. Xiqqoo nukkubaan qorra. Narvii qabdi. Achi gara kanatti dhufnee gara Adaamaatti isheedhaaf jecha dhufnee asitti mana bitannee mana ijaarrannee asitti jiraachaa jirra. Ishiinis fayyaa ishee argattee jirti jechuudha. Waan taateef Adaamaa. Seenaa baay'ee laphee namaatti bu'uudha. Kanarra bal'isnee haasa'uu qabna turre. Garuu ayyaantuun amma rakkoo sana hundaa dandamattee boqochuu abbaa isheetii booda maqaa ayyaantuu jedhu argattee ayyaana sanaan guddattee saayitii kana geesseetti. Amma ayyaantuun magaalaa Adaamaadha kan jiraattu. Hin baratti? Ayyaantuun akkam barattuudha? Barattuu haayiskuuliiti. Kutaa meeqaffaa baratti? Ganaa barattuudha. Namni baay'een amma gaafa kutaa kootti himu jechuudha. Nama nanandee. Ati nama daa'imaa ganaa naan jedhu. Ani umrii kolleen sobu gaa dubbachuudhaaf. Kutaa kollee sobu garuu amma namni baay'een amma ogaan sinii jedha osoo sinitti misinis na amanuu baachuu dandeechu garuu haayiskuulii fiixuudhaaf waggaa 2 naaf. Kutaa meeqa baratta? Thank you. Kutaa 10 baratta jechuudha. Barnoota kee irratti akkam? Cimtuun ture.
duraan cimtuudha. Gara boqojitti tashallaamiin ture hanga kutaa 7 baay'ee tashallaamiin ture. Tokko amma 3 keessaan ba'u ture. Haayiskuuliin tun garuu xiqqooshii nama abbadhee Ingiliffa ta'e natti fakkaate natti cimte xiqqooshii. Amma hoo haalli dubbisa kan keetii haalli qayyabannaa kan keetii maal fakkaata? Amma kan qayyabannaa haalli baay'ee miti. Gara sooshaal miidiyaa kanatti dhuftu wanta baay'ee dagachaa dhufta natti fakkaate. Barnoota illee hin dhiisne barachaa jira. Garuu immoo bakka akka duraanii sanii miti. Diiteelti seenee bakka kana gochuu qaba jedhee dirqama kitaaba koo baasee maal hin dubbisu. Gaafuma qormaanni jirtu haayilaayitii. Kutaa meeqarraa kaateeti barnoota? Fakkeenyaaf kutaa gadiidhaa kaasee hanga kutaa 7 ga'utti qabxii gaarii galmeessisiisaan ture jetteetta. Gara sadarkaa lammaffaatti dhufte barnoota waan qalal goote wayii natti fakkaata. Sababa maaliiti? Ingiliffa natti taate. Ingiliffa natti taanaan maal hin godha? Kutaa tokkoffaa eessatti jalqabde? Achuma boqojitti baradhe. Boqojii haga meeqaatti baratte? Hanga kutaa 5. Kutaa 5 booda? Hanga kutaa 4. Boqojiitti jechuudha? Isa booda? As Adaamaan seene kutaa 4 xumuree ganna irratti asiin seene 5 asiin jalqabe. Adaamaa mana barumsaa kam? Waggaa tokko mana barumsaa Odaa baradheera. Kan mootummaa. Ergasii immoo Kamaaraa Roobeeraa Fayisaa. Kamaaraa Haraambee Yuunivarsiitii jechuudha. Haraambee Yuunivarsiitii achiin barachaa jira. Barnoota kee kutaa 10ffaadha amma kan barattu. Barnoota kootti laafeen jira akka duraa miti jetteetta. Ingiliffa sababa natti ta'eef akka duraa sadarkaa keessa bahuu dhiisuus barnoota akkuma sanatti jira. Garuu immoo baadiyyaadhaa baatee gara magaalaa erga dhuftee waggaa baay'ee toon lakkoofsisiin barnoota Ingiliffa sitti ta'eera. Yeroo baay'ee ijoolleen gara baadiyyaadhaa dhufan ijoolleen baadiyyaa jajjaboodha yeroo baay'ee gara akkas magaalaa keessaa alaa gaafa magaalaa guddaa galanii kaawwan isaanii barnootatti hin jabaatu kaawwan isaanii immoo laafu. Ijoolleen baadiyyaa cimoodha barnootatti gaafa jedhan hunda miti kan cimoon. Inni cimaanis inni cimaa hin taanes gaafa gara magaalaa dhufe iddoo tokko taa'anii namaa wal mormuu eegalanii nuti ijoolleen baadiyyaa jedhee dhaadhachuu eegala barnoota irratti jechuudha. Barnoota irratti cimoodha garuu hunda mitiin. Ati erga magaalaa galteedha jechuudha. Ani erga magaalaa galee achittillee cimtuun ture. Baay'ee cimtuudha achitti. Boqojiitti jechuudha. Baay'ee cimtuudha. Gaafa as galu immoo xiiqiin naqa akkamitti na qabate seete. Gaafa kutaa 5 barachuudhaaf kan mootummaa seenu achitti kan dhuunfaan baradha. Boqojitti. Achi teessoo nama 4 nama 3 taa'u ijoollee kan mootummaa waggaa tokkoon baradhe Adaamaatti. Achi taa'an jira. Ijoolleen hundheedha ani Ingiliffa hoggusan yaa'u haay baay'ee kana nan dhibu kaa. Ijoolleen mootummaa immoo Ingiliffa irratti taagas mara. Achi Ingiliffaan gaafii na gaafate barsiisichi harka baaseen deebiseef. Bakka cimtuudha mucattii cimtuudha. Ta jedhaneedha. Akkanatti na qabataniiru ijoolleen sadarkaa. Isa booda dubbisuu qabdaati bakka. Bakka erga sanii maal gootare cimtuudha namni siin jedhee qormaataaf sirraa hojjechuudhaaf hayyuu calin jedhinka. Dudduubaan waraqaan siru kutaa jechuudha. Maal gootare lakkan waan akkam beekun jettuun qo'achuu qabdaa isaanittis agarsiisuu qabdaa tolee jedhee xiiqiin na qabate halkanii fi guyyaa wanta natti garuu Ingiliffi sitti cima. Hundumatti cima. Si duwwaa miti Ingiliffi nama hundatti cima. Namni baay'een fakkeenyaaf namni sadarkaa guddaa irra jirtu Ingiliffa haasa'uun sodaata namni baay'een. Aga dubbachuutti illee jechuudha. Garuu immoo sadarkaa elementariitti wanti jiru barnoota irratti jechuudha waan tokkotu jira yeroo baay'ee jechuudha. Wanti jiru kilaasii keessatti barsiisaan fakkeenyaaf barattoota kaaseen dubbisiisa dabareedha. Akka mudannootti waan kaasnu jechuudha. Isin mudateerra ta'uu danda'a wanti kun. Kan afaan Oromoo gaafa ta'u namni keeyyata akkanaa dubbisu gaafa jedhan hundumtuu harka kaasan. Wayitiin Ingiliffaa ga'e barsiisaan Ingiliffaa gaafa dhufu dirqama dubbisuu hin jira. Keeyyatan dubbista. Anna yeroo barachaa turetti keeyyata dubbisuu wayitii Ingiliffaatti yookaan badeen galaa yookaan immoo keeyyan dubbisu yookiin dhaameen gadi ba'an ture.
yeroon barachaa ture jechuudha. Morma kootu cita malee asiin na kuttaa malee Ingiliffa kan hin dubbisu. Gammachuu jedhu hiriyyaan koo tokko jira. Gaafa wayitiin Ingiliffaa ga'u paaragiraafiin jira miti bakka boqonnaa tokko keessa dubbisi iddoo 2-3 jira. Achirra gaafa geenyu gaafa dubbisi jiru inni natti kolfa. Ka'ee dubbisuun jaalladhu bakka. Ingiliffa gaafa dubbisus xiqqoon hangi hinga. Kanaaf fedheeti jechuudha. Wanta akkasiisiin mana barumsaa keessatti kaatee dubbistee jeetta Ingiliffa. Ani Sodaatteen beektu. ijoollummaa korraan sodaadhu. Abbaan fee waan fee jechuu danda'a jechuun of kan beeku ofidha bakka. Hoon dandeenye dirqama danda'uun qabu. Gara haadha kootitti miti baree kan baradhu. Kanaaf kolfanii dhiisanii dhimma hin qabummaan. Waan akka. Ni dubbista jechuudha barsiisaan yoo ka'e dubbisiisiin jedhu. Nan dubbisa. Boonaanoo. Nan dubbisa ani yeroo baay'eeyyuu dubbisuudhaaf baay'ee natti tola beektaa keessi koo dubbisu yoo naan garuu wanti baratame maaltu jira sitti fakkaata yeroo Oromiffaa osoo dubbisaa jirtu dogongortes rakkoo hin qabu san irruma deebitee dogongora kan kee sirreeffatta garuu Ingiliffa yookiin naan ammoo Amaariffa yeroo ta'utti jecha takka dogongorti taana barataan kilaasii jiru hundinuyyuu sitti kolfa. Saniif akka ati keessi kan keellee miirawaa taate akka ati waan san barattee hin jenne si daangeessa beektaa. Ani immoo inumaan dooma Amaariffaan dubbisu nan sodaadha. Waan biraaf osoo hin ta'in jechoonni isaanii baay'ee waan na dheebaniif bakka ka'ee qubee tokko tokkoon. Amaariffa innaan yaadadhe Amaariffa irrattanii kutaa 5tti jalqabna natti fakkaata mana barumsaa keenyatti biyyatti jechuudha. Kutaa 5tti saabjektii Amaariffaa barachuu kan jalqabdu. Yeroo sanatti wayitiin Amaariffaa gaafa ga'u barsiisaan yeroo sanatti nu barsiisu ture nama guddaa ture. Nama biyyillee jaallatu barsiisaa Margoo Gaarii jedhama. Nama guddaadha. Hundumatu jaallataan. Kana hidhee si ibsuu hin danda'u nama sana. Nama ajaa'ibaa ture. Afaan Amaariffaa akkaataan itti barsiisu dubbachuu hin danda'an. Yeroo sana Amaariffa barachuutu nurra ture. Garuu yeroo sana akkamitti yaadna turre afaan akka waan nu miidhu jira miti. Afaan kamuu barachuun murteessaadhaan. Afaan Amaariffaa barachuun murteessaadhaan Ingiliffa barachuun. Afaan kamiinuu yoo baratte si fayyada malee si miidhu. An garuu afaan Amaariffaa barachuu dhabuu kootti dhugaa dubbachuudhaa fi namni waan barbaade jedhu malee na miidheera afaan Amaariffaa barachuu dhabuun koo. Waan baay'ee kan hin hojjenne na godheera. Afaan Oromootiin hojjechuu hin dandeessa. Afaan Ingiliffaatiin hojjechuu hin dandeessa. Afaan kamiinuu hojjechuu hin dandeessa. Garuu qixa kamiinuu hojii irratti afaan baruun murteessaadha. Fakkeenyaaf hojii wayii hojjechuu yoo jette si daangeessa afaan sana hin beektu taanaan. Hojii wayii afaan sanaan hojjetamuu danda'a waan ta'eef. Kutaa gadiitti afaan Amaariffaa barachuu dhabuun keenya har'a akka arrabni kiyya hidhamu na godheera. Still na hanga ammaa bara namni Oromiffaa fi Amaariffa wal qixan baratu. Ijoolleen Oromiffaa Amaariffaan jaalatan barachuu ijoolleen isaaniillee immoo keenya jaalatan. Amma akkas ta'e dubbiin. Amma kilaasii tokko keessatti gaafa haayiskuulii seentu Oromiffii fi Amaariffaa wal keessa ijoolleen makamanii baranna. Gaafa Oromiffaa ijoolleen isaanii hin jeequ. Gaafa Amaariffaa immoo ijoolleen keenya hin jeequ. Kun kan ta'e garuu dhaga'uu baachuu keenyaan. Amma ijoolleen Amaariffaa dhaga'uu hin dandeenye waan jiraniif soo maal dhaggeeffatu ture jeequmsa malee. Saniif. Inni kan biraa immoo wanti gaaffii godhee siif kaasuu barbaadu maal sitti fakkaate boqojjii irraa kaatee ayyaantuun magaalaa Adaamaa galtee jirti. Magaalaa Adaamaa keessatti gaafa magaalaa boqojjii irraa kaatee magaalaa Adaamaa galtu afaan Oromoodha kan dubbattu. Fakkeenyaaf namni baay'ee maal jedha sooshaal miidiyaa irratti illee yeroo baay'ee wanti dubbatamu. Namni tokko baadiyyaadhaa ka'ee gaafa magaalaa galu akka waan haaraa arge wayitti afaan dhalootaa isaa dagata. Ati akkamitti afaan kee dagan? Ani akkam seeni maatii si guddisistu isa adda baasudha. Jechuun maatiin kee mana keessatti Oromiffaa fayyadaman atis immoo afaan kootii hojjette afaan kee Oromiffaan hoo eegtee maaf dagatta? Kuni bar qaroomuu miti. Afaan kee dagachuun qaroomuu miti. Kanaaf ani Oromiffaan mana barumsaa jalqabee mana keessatti Amaariffi alatti sin argama. Jedha
abbaan warraa obboleettii tiyyaa Amaariffi bakka barbaadanitti hin argattu. Oromiffa danda'atu ba'a. Ijoolleen isaanii baay'ee xixiqqoodha. Mucattiin waggaa tokko Oromiffa akka taasiftu. Gaafa ala baatu garuu daqiiqaa takkaan Amaariffa bartee galti. Kanaaf ijoollee keessan mana keessatti Oromiffa taasiftu. Garuu ala hobaan Amaariffi baruun isaanii oolu. Baay'ee illee ittiin fudhatu. Magaalaa keessatti akkasiidha. Maatiin bakkeetti kan namni beeku afaan Oromoodhaani. Mana keessatti gaafa galan abbaan warraas haati warraas ijoollee isaaniitti kan dubbatan gara magaalaatti afaan Amaariffaadha. Ijoolleen gaafa gabbaan karaa irratti yoo argite gaafa takkam jettee ijoollee isaanii dubbiftu Oromiffaa hin beeku xiqqoo siin jedhu. Ani wanta nagaarramu kafana fa'a. Happy birthday way mucattii wayitii guyyaa dhaloota isheetii na maatiidhaan deemnaa edaa mucattiitti Amaariffuma kanatti taasoo maatiin Oromoodha bara. Amaariffatti taasoo mucattiin Oromiffaan beektu. Achi kafana aadaa binnee fi deemnee eekkoo eenyaa adallamnu jette. Gaa rabbi. Eenyaa adalamee libsa koo eenyaa adalamnaan jetti. Achi kafana illee ittiin kennine. Fuunee galle. Oromoodha garuu. Oromoodha. Oromoodha libsa koo eenyaa adalamuunaan jettu jennee amma akkam seete ilaala. Ijoolleen Amaariffaa baratan kunniin gaafa gara mana amantaa deeman. Amma gara amantaa tuquu barbaade osoo hin ta'in amma gara amantaa Ortodoksii gaafa deemtu afaan Amaariffaatiin baratta. Waa'ee seera achirra jiru waan hunda Amaariffaan baratta. Gaafa charchii deemtu immoo Amaariffas Oromiffis jira. Lamaan isaanii jira jechuudha. Lamaan isaanii jira. Musliima birattis Amaariffis Oromiffis jira. Achi garuu Amaariffa qofaan baratu. Gi'iz isa baratu waan ta'eef ijoolleen dirqama garamitti deemu jechuudha. Garasitti deemu. Amaariffuma qofa malee waa'ee Oromiffaa waan beekan hin jiru. Namni isaan wajjin oolanis nama kan biraa waan ta'eef yeroo baay'ee. Sooshaal laayifiin kee ijoollee gaafa ollaatti deemtu iyyuu Amaariffas taasisaa akkamoo jettuun indeennash danaanash addarsh sin jedhu. Innaa baadiyyaadha gaafa gara magaalaatti galan namni baay'een afaan isaanii jijjiira. Oolmaa isaa haa ta'u akkuma ati kaaste murteessaan afaan irratti maatii si guddisedha. Maatiidha. Maatiin ayyaantu immoo dhageesseetta. Abbaan ishee nama jabaa ture. Afaan ishee hin daganne gara magaalaa galtusi. Kaayyoo ishee qabattee amma ammaatti kan jirtu. Ayyaantu yeroo ammaa barattuu kutaa 10 taatee osoo jirtu. Magaalaa Adaamaa keessatti fakkeenyaaf ijoollee magaalaa Adaamaa keessaa nan bebbeeka. Sooshaal miidiyaa irratti ijoollee keenyaaf amala kan ta'e sooshaal miidiyaan feesbuukii. Feesbuukiin ijoollee keenyaaf amala yoo argiteetta ta'e jechuudha. Ijoolleen Oromoo baay'inaan akka ijoollee kaawwanii miti. Ijoolleen afaan biraa dubbatanii baay'inaan feesbuukii amma kanatti miti. Keenya garuu ijoolleen afaan Oromoo dubbatan oolmaan isaanii feesbuukiirra. Ati maaliif feesbuukiin qabdu? Anu nagaarra beeru samoona kana namoota wajjin tattaa'e Oromoon sin beeku bakka naan jira. Maaf feesbuukii fayyadamtu kanaan jira. Ani akkuma jalqabetti Instaagiraamiin jalqabe. Instaagiraamiin fayyadamtaa jechuudha? Maqaan keenyu dheera. Ayyuu laaf jedha. Ayyuu laaf. Amma moo dagadheera hin uumaasayyuu. Garuu ani feesbuukii duraan akkana nu jedhu laal. Gaafa mana barumsaa dhuunfaa kana barattu ijoolleen feesbuukii fayyadaman jiru. Anchaaroo giitinash sin jedhu feesbuukii hojjetu. Yoo feesbuukii fayyadamte jechuudha. Gaafa immoo jettu immoo anchi diiyaaspooraanash የማዳም ልጆች ነሽ sin jedhu. Baay'inaan ijoolleen keenya keessumaa ijoolleen magaalaa Adaamaa feesbuuk oolmaan isaanii wanti isaan dubbatan yeroo hundaa wanti isaan dubbatan wanti isaan haasa'an feesbuukii irratti ati garuu feesbuukii hin qabdu. Gaafa si waamuuf jennee feesbuukii keessa seerchii goonedha. Amma guyyaa 3 naan taane baneera. Asumaan foloo si gochuu danda'a waan ta'eef addii si gochuu danda'u konfirmii akka dhiyeessutti maqaan keenya dheera. Ayyuu laafii kan taane ammas. Waaqni beeku garuu amma guyyaa 3 ta'eera erga banee ugaandee adna godhaandee maayinni. Amma dhiyoo kana laal simboo bira taa'ee bane.
Maqaa kooyyuu birooti hin beekuun baay'ee. Garuu itti hima. Isiniyyuu ayyuudha Ayyuu. Ayyuu laaf moo ayyuu qofa? Maquma guutuu kiyyaa nan bane Ayyaantuu Daggafaa. Ayyaantuu Daggafaa. Ayyaantuu Daggafaa Facebook irratti ijoolleen keenya yeroo baay'ee wanti isaan dubbatanii walakkeessi ergaan dabarsa. Walakkaan isaanii immoo waanuma mandara keessaa haasa'u. Ati akkam? Qoosaadhaaf moo akkam? Garuu ani amma Feesbuukiin baay'ee ergan banee booda erga laalee booda wanti natti tolu nama olmaasaa keessa jiru yookaan immoo olmaasaa ibsata yeroo baay'ee. Tokkoffaa ani kan na kolfisiisee galgala ganama nagaan bulaa jedhee post godhe. Kanaaf inni ganama rafa bakka waan keessa kee ibsitaa waan jiru ibsitaa nama baay'ee immoo achirratti nama beeku argatta. Instagramiin kan barattootaati. Ganama ka'eeti nu egaa bulleeka inni ganaa bulan itti fakkaata. Jechuun amma iddoon inni jirullee murteessaadha maaliif yookiin ammoo asuma jira Itoophiyaa adaamuma jira. Nagaan bula. Facebook irratti akkasiidhaan waan ergaa hin qabnedha ijoolleen baay'een kanaa isaan. Darbee immoo amma kan dhageessu wayii waraanaa qofa bakka Facebook irra wanti dhageessu malee wanta haaraan hin jiru. Ammatti kan jiru jechuudha. Ati erga Feesbuukii kanatti banattee yookiin waan kanatti makamuu dandeessaa yookiin immoo yaada mataa keetii qabattee dhufuu dandeessaa. Namooti gaafa Feesbuukii fayyadaman kan faayidaa wayii buusuuf fayyadaman ni jiru. Kan immoo cal jedhanii mana namaa arrabsuuf fayyadaman jiru. Chaatii gochuuf kan fayyadaman jiru. Garuu Feesbuukiin abbaatti fayyadamee fi ergaa guddaa qaba. Biyyoota biraatti illee kaffaltii ni kaffala. Yoo amma jabeessitee hojjette ijoolleen keenya barreeffama duwwaadhaaf fayyadamu natti fakkaata. Barreeffama Garuu barreeffama duwwaadhaaf fayyadamuu hin qabnu. Riil viidiyoo kan jedhu jira miti. Waan akkasii irratti hojjechuu qabda jabeessitee jechuudha. Itoophiyaa keessa galee kaffaltiin sun kan nu qaqqabu taanaan fayyadamaa ta'uu dandeenya jechuudha nuti. Kanaafuu atis boonaan ayyaantuun anillee Feesbuukii gaafa fayyadamnu waan fayyadamnuuf beekuu qabna. Hordoftooti Kuush Podcast marti keessan nama arrabsuuf yookiin hamaa nama haasa'uuf yookiin wayii lolaa duwwaa haasa'uuf dhaabbata Feesbuukii hin cannaqinaan isiniin jedha. Kabiraa yaadi nuti kaasnu ayyaantuuni dhiyeenya akkuma argitu fiilmii eebbisiisanii turanii ijoolleen fiilmii sana keessatti hirmaatan illee as dhufanii haasaa godhanii turanii. Ayyaantuun fiilmii sana keessatti taatoo taatee hojjetteeti kan itti jirtu. Isaaniif dheengaddan kaasneen siin qofaamatti waamnaa sobsiisuu qabnaadha. Ayyaantuun gara fiilmiitti akkamitti dhufuu dandeesse waanta jedhudha. Gaaffiin keenya inni guddaan jechuudha. Aartii baay'een jaalladha saniif. Dhalootumaan jaallatta aartii moo mana barumsaa seentee barattee jirti? Mana barumsaatti fiilmiitti xiqqishoo hojjechaa ture. Mana barumsaatti jechuudha? Gumii keessa? Gumii keessa gumii maal jedhama? Gumii gaadasaa jedhama miti kan gumii araqoy aart no gaadasaa fakkeenyaaf kan yuunivarsiitii Jimmaa yuunivarsiitiitti gaadasaa jedhaman sadarkaa gadiitti immoo baagaa jaaqaa keessa jira gumii dagaagina afaan oromoo gumii dagaagina afaan oromoo keessa turte jechuudha ayyaantuun achii kaatee jaalallee aartistitti qabate jechuudha. Geetaan garuu qabamu fedha qabdaa jechuudha fiilmii hojjechuuf. Gara fiilmii dugda duuba jedhu hojjechuu akkamitti hojjechuu dandeessi? Gara fiilmii dugda duubaatti akkamitti dhufte? Oromiyaa Aartii Instituutii qophii Hacaaluu qopheessuudhaaf yeroo duraatiif hoomanaa ba'u Oromiyaa Aartii Instituutiin deeme. Qophii Hacaaluu ture waggaa lammata isaa kabajuudhaaf erga inni boqate. Achi ijoolleen na arganii gaabbinaan kee bareedaa. Yaa bareeddu ta'e ta'uu bareedaa. Kanaaf fiilmii kanarratti osoo si filanne maal jedhanii gaaffii na dhiyeessani. Ani muuxannoo isaan qabu. Waan akka muuxannoo isaan qabu garuu jaalalan qabu keessaa waan beekuuf akkan hojjedhu waamanii tole nan hojjedhaan jeen akka nama danda'u nan danda'een seen hojjedhe. Dugda duuba kan hojjette taatoo fiilmicha deemnee ilaallee irra fiilmii baay'ee bareedaa ture.
wantati achi keessatti hojjettellee waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Waan sana kaasuu fi iccitii fiilmii sanaa bakkee baasuu ta'a waan ta'eef jalqaba irratti gaafa iskiriiptiin fiilmii kanaa ayyaantuudhaaf dhufu. Ayyaantuun akkamitti ilaalte iskiriiptii sana? Durandoom iskiriiptii biraanaa kennan. Ani tanan danda'uun jedheen. Ani fuulli kollee kan ta'u natti fakkaata antiniidhaaf natti fakkaate bu'uudhaaf. Akkas natti fakkaata. Isaan garuu jiraami maal jedhamu amaare oromoo qabaxa. Biqqi shamara biqqeettu wayisi gochuu barbaadan jechuudha. Kan jirtu san barbaadanii eenyumaa fiduun dadhabe. Siif geddiranii jechuudha. Achi kanan danda'u san ishiin hin dandeechu jedhanii san dura hin dandeechu kana dandeechi ishiin jedhanii fudhatan. Achi ani kanan danda'u san hin danda'a san naa kennitan malee. Fiilmii dugda duuba kaffaltiidhaan hojjette? Lakki. Ol beektu turtanii namoota kanaa wajjin jalqaba. Of argitee jiraate namoota guguddaatu keessa jira. Urgii daadhii seenaa Habibee faatu keessa jira. Mucaan innillee fiilmii gaafa hojjetu piraayisii bare hin qabu ture jechuun wanta kaameraaf piroodaakshiniif kafalu qofa qaba ture malee taatotaaf wanta kafalu hin qabu. Nu waamee suuta jedhee waan akkanaati sappoort na godhaanu jedhee ani immoo fedhiin qaba ture tolee maal rakkoo qaba jennee jalqabne anaa miti namoota guguddoon artistoonni guguddoon tolee jedhanii sappoort godhanii maallaqa malee hojjetaniif urgii daadhii. Asumaan hunda keessanii fi wanti kun fakkeenyaa ta'u fiilmii dugda duubii gaafa hojjetamu akka isheen jechaa jirtutti wal gargaarreeti waan hunda kan hojjechuu dandeenya kan sadarkaa kana geenyedha. Akkasitti hundi keenya wal gargaarree fiilmii afaan Oromoo haga tokko hojjechuu yaalle sadarkaa irra hin geenyaan. Garuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee maal godhu waan guddaa yaadu jalqabumaan kaane waan kana hojjechuu qabna waan akkasii immoo ta'u yeroo baay'ee yoo wal ijaartee tokkummaadhaan kaate waa hojjechuu dandeessan. Isaan amma tokkummaadhaan kaanii fiilmii dugda duuba jedhu hojjetanii xumuranii ayyaantuun keessummaa taatees dhuftee jirti har'a. Fiilmii kana irratti immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaafa fiilmiin namaaf kennamu taatu taatee achirratti kan taphattu iskiriiptii siif kenname gaafa dubbistu walsi jala darbee walsi jalaa dha'ee beeka. Waan baddee dhabamteef kan jedhu echatti akka fideen beeku waan baddee dhabamteef eessa akka deemte nan dheeresse isaan gabaabsanii natti kennan ani maaliif akka dheeresse illee hin beeku galgala ture galuudha sa'a lama ture harmeen baay'ee cinqamtee natti bilbilaa turte ani manatti sa'a tokko foomama seenuun qaba ture fiilmiidhaaf akka ba'e beekti achi baay'ee cinqamtee naallollaan iskiripticha dagadhee ishii yaadaa waan biraan haasa'uu jalqabe jechuudha taa'e. Sanii malee agarsiisillee na cingeen beeku andoom iskiriptii intini isaa qofa hin qabadde anaaf gahaadha. Agamis inni fudhate shaakala irratti akkam yeroo kennitee fi hojjechaa turte moo jara kana rakkisaa turte? Yeroo baay'ee ijoolleen shamarranii daarikteera rakkisuun yoo daarikteerri ganama sa'aatii tokkotti hidhee haga meekaappii hojjetanitti haga mana keessa naannoftanii hojii hojjetanitti sa'aatiin gara 4 deema. Kanarratti daarikteera hojii walitti buute hin beektu mootii hojii walitti hin buune? Tokko dhugaa mootiin sitti himuu danda'a. Ani hadhayyuu isaa meeqatti na qaxartanii dafeen dhufe. Baay'ee yeroo kabaja. Dhugaa rabbii. Echatti illee ani yeroo nan kabaja. Bakka hin deemetti gaafa yeroo sanillee ganama ndoom natu kaasaayyuu isaan sa'a lamatti jedhanii sa'a 3 4 fa'uuf taa'een eega. Natu bilbilaaf iyyuu. Wanta meekaappii jettummaa wantuma meekaappii dibadhu fakkaadhaa una laaltu. Meekaappii illee hin fayyadamtu. Hin fayyadamu meekaappii. Shamara jechuun. Hin fayyadamu. Waaqni bareechee si gumeera. Jaalalliti aartiif qabdu immoo. Garuu ani gaafiin qaba isiniif. Amma shamara jechuun shamara meekaappiin diddibanne jettu. Amma gaafa haala baatan meebii hiriyyaa keechan jaalallee keessan waliin ta'uu dandeessu. Ani meekaappii dubartumti meekaappii diddibatu hin jaaladhu jettanii akkasumatti fuula ishii bishaan dhiqattee gabbaateeti. Gaafa ishee waliin deemtan dubartiin bareedduun meekaappii kan diddibattee humaaneer ishii kaawwattee faa jettee deemtu mormii keessan achi jira. Maalidha mamma? Mormii isaanii achi jira. Akkasii ijoolleen dhiiraa kanaan dura argitu. Dhugaa rabbii nama baay'een arge. Kan dubartii diddibatu hin jaaladhu jedheeti gaafa kan diddibattu argu isheen cinaa jirtu dagatee achi jira ejjisa.
Attaamroon sin jedhaachuu. Ni ulfaata. Waan jedhee siin deebisu hin qabu ni ulfaata garuu namni tokko. An nama baay'een beeka. Nama baay'ee. Jechuun ana akkamitti fakkaate? Shamarri tokko dhugaa masaa yoo walitti himne jalqaba garuu. Shamarri wayii qalama hidhiitti dibattee nyaara keessa kanarratti kan fufurdatu wayii garmalee kan fufurdatu wayii dibatanii deemu. Nama waraana gaanfa. Dhugaa rabbi gaanfa itti ija isaanii irratti qalama kana immoo hidhiitti akka malee kan dibatan ni jiru. Garmalee jechuudha. Akka baay'ee irraa mul'atutti jechuudha. Dhugaa dubbachuufi haasaa kee jalqabaa irratti shamara meekaappii dibattu ijaan ilaaluu iyyuu hin jaalladhu. Zooree ilaaluu miti jechuudha. Sii galeera miti. Ani shamara kanan jaalladhu kan shan ta'ee dhufu afaan kottaa fudhii sinaasoo. Boonaan jaallachuu danda'a ta'uu danda'a. Anis shamara meekaappii dibattu hin jaalladhu. Dhugaadha. Dhugaadha kun amma beekamaadha. Maal seet namni kan laaluu danda'u yookiin maal fakkaatti jedheetiin bakka haalli isheen ittiin dibatte kun yookiin isa raajee ta'uu danda'a kan laalu anis. Taayimii sanitti atiraakti gochuu dandeechu. Sa'aatii sanitti. Mul'uun ishee dagataa guutummaan guutuutti ishee dagataa miti bara. Ishee san dagataa osoo hin ta'in garuu inuma ilaala daqiiqaa saniif hanga fuulduraa ishee biraa deemtutti in ilaala. Yeroo san bareeddura jedhee fuudhee amma immoo gaafa meekaappii kan dibattu argu isheen sun namaatti hin fakkaattu. Maayidhaa kan akkanatti kootatii taatee manatti kan in uffattu jedha. Dhugaa oo dibattu immoo maal si godhe silaa hin bareedda uumamumaan hin bareedda maa dibattaa jedha. Dhiirri baay'een akkasii yoo isheen dibatte yoo yeroo hundaa wajjin oolatee anoo kan itti bilettu eenyudha kan itti akkasitti uffattuuf eenyudha jedheen gaafata. Yoo isheen hin dibattu ta'e immoo akkamitti akkas taatee deemta namni maal sin jedhan maal naan jedha waan akkasii hin qabu. Baay'een nama akkasii beeka ogaa. Akkama goonu reem. Kanaaf hoo babbaatu isheen haa dibattu. Maal rakkoo qaba babbareeddee yoo baatte sumaaf babbareeddi. Haati manaan qannoo akkanatti bareeddi jedhama. Garuu jechuudha erga anaan na qabdi ta'e erga anaan na jaallattii ta'e erga anaa wajjin oolti ta'e anaa wajjin nyaatti anaa wajjin rafte anaa wajjin kaati ta'e dibachuun maaliif ishee barbaachise eenyutti of agarsiisuu dhugaa masaa yoo haasa'u. Ani uumamuma kiyyaan jechuudha dhugaa rabbi uffachuun hin jaalladha. Uffata uffachuu baay'een jaalladha. Inni baay'ee namatti tola. Meekaappii garuu laala amma namni baay'een gara biraatti naaf fudhatu danda'a. Meekaappii dibadhee in agarsiista suuraa asirratti. Argitee yoo jiraatte jira meekaappii dibadhee suuraan tokko. Dhugaa rabbiin sin jaa sariin fakkaata. Kan balali'uu faanatti fakkaata tun akkanatti natti baay'ateera. Wannan akkanatti balali'uu faanatti fakkaata. Ija keerraa jechuudha. Achi daqiiqaa sadiin turre dhugaa rabbiin dafeen ofirraa eegadhe. Anama gaafa meekaappii dibadhu konfiidansii hin qabu. Yookiin akkanatti hin ta'a yookiin akkana jedhee hin ta'a. Inuma meekaappii yoon dibadhe. Miira siin kennu jechuudha. Wanti hin baranne tokko yoo ofirratti argitu namoonni hundinuyyuu waan si ilaalaa jiru sitti fakkaata. Kanaaf miira siin kennu jechuudha. Siif hin kennu eeyyee. Ijoolleen shamarranii kan mana keessa meekaappii dibatan illee ni jiru. Bakkeetti dibatanii bahu mana keessatti illee yoo mana isaanii akka tasaa dhatte isaanuma meekaappii dibatee yeroo argita. Mana keessatti eenyuufi? Mana keessatti jaarsa isheetii fi alattis immoo yaa uummanni bareeddee si argee bareeda. Namni si fuudhee jechuudha. Dhiirri tokko shamara tokko fuudhee meekaappii dibatte dhiiste dantaa isaa miti. Ta'us qaba. Jaallatee naan jechuudha. Eenyummaa kun jibbisiisa. Ayyaantuu ataatu qofaaf kan inni jiraatu malee isheen meekaappii dibattee bareeddee kaas taate garuu of gatuu hin qabdu. Erga bareedduudha jedhee na fuudhee. Uffachuu qabdu. Isaaf gaafa hundaa bareedduu ta'uu hin qabu. Maaliif uffata butuutaan uffadhu? Ani yeroo hundaa isaaf bareedduudha amanuu qaba. Waan qabdu miicattee fo'attee fuula isaatti dhiyaachuudha jechuudha. Bareedduudha. Maatii koorraa na fuudhu bara bareedduu intala safuu qabdu maal jedhee na fuudhee. So gaafa hundaa hanga umrii keenya guututti ani isaaf bareedduudha. Addunyaa irratti tokkoffaadhaan isaaf. Homtuu anan caaluu hin danda'u. Isaaf jechuudha.
Bitame. Anis isheedhaa fi akkasuma haa ta'u. Anis isaaniif ture. Isaanii fi nama meeqa fuutate? Ekkoo. Maatii kootiif jedhe. Isheedhaaf jechaarra kan haasaa jirru isheedhaaf malee. Yoo akkas ta'e ammoo ammaaf ammoo singiliidha jedhama. Singiliidha? Maalii boonaa maa ol qorra? Deesi. Meeriin eessa deemte? Singiliidha ammati. Qiddistiin eessa deemte jettaan? Qiddistii nam. Qiddisti tam. Inna waan kana kan kaasnee wayii meekaappii irratti fiilmii irratti meekaappii dibatanii bahu irratti haasaan nurkaa fi amma kana haasofne. Inni kan biraane wayii fiilmii dugda duuba hojjettee haasofnee irra miti. Akkaataatti hojjettanii fedhan jalqabaa aartiidhaaf qaburraa ka'een gara fiilmii sanaatti dhufee hojjechuu danda'edha. Gaafa eebba fiilmii illee ilaallee turre. Gaafa sana si argeera achitti. Baay'ee bareedaa ture. Isa dura garuu waawwee hojjettee turteetta. Maal ture? Shuree. Siitkoom diraamaa hojjechee koomeedii hojjechaa turtanii jechuudha. Shuree hojjechaa turre obeessa irratti darbaa ture. Achi gidduudhaan dhaabne ani gaafii hundaa kan natti uumu wanta kana dhugumaan dubbadha keessa gooti. Akkam seeti namni keenya namni uumamumaan waan poozitiiviin jaalatu jiruu nama keessaa seenee ilaaluu barbaada. Waan poozitiivii fiddee fi gaafa dhuftu inumaa sappoortii siin godhu. Biiroo isaa deemtee waan akkanaa jalqabne irraa nu jajjabeessaa hojjettuun dhugaa rabbiin siin jaa akka sareetti alaa si aari'a. Garuu waan negatiivii uummata biratti wanta safuu ta'e hoo fiddee dhuftu immoo uummanni si jaalataa qarshiileen argatta kadhatee si yaamu. Ani amma wanta baay'ee beekuu dandeechu. Amma naasofnu malee gaafa wanta poozitiivii hojjettu jaalatamummaan argattu irraa waan bu'aan argattu waan takkallee irraan argattu. Garuu immoo waan negatiivii ta'e namni jiruu namaa jiraachuu barbaada. Keessa namaa jiraachuu barbaada. Waa'ee keessa mana keessatti wantoota hin taane ta'e fa'aa hoo gadhiistu namni inni ilaala. Hin jaalata wanta akkanaa namni keenya. Maal qaba wanta gaarii hojjennu san sappoort osoo nu gootan. Gaafa immoo namni immoo jiraachuu qaba ka dirqama maallaqa argachuu qaba. Kanaaf namni isa sanoos ilaalu dide hoo negatiiva jaalatte negatiiva fiddaaf. Gaafa negatiiva fiddee fi gaafa si ilaallamu immoo hin jiraatta jiruu kee. Yeroo san immoo maaltu dhufa? Abaarsatu dhufa, arrabatu dhufa. Kanan jedha hoo danda'ame nuus haa jiraannu namni aartii keessa jirullee haa jiraatu waan poozitiivii hoo finne gara miidiyaatti hoo waan gaarii finne sappoortu nu godha. Gaafa waan negatiivii finnu immoo nuun abaarina nuun arrabsina. Homaa gochuu hin dandeenyu namni qarshii malee hin jiraatu. Important yoo wanta importantii ta'e laayifii keenya keessatti qarshiidha. Qarshii malee jiraachuu hin dandeenyu. Qarshii argachuuf immoo hojjechuu qabna. Kanan dhaamsiku. Deeggarsaa jechuudha. Siitkoomii sana ilaalaa turre paartii meeqa laatarra ga'e paartii isaa deeggadheera achirra ga'e addaan citeen sababa deeggarsaadha jechuudha. Ispoonsarri dhibuudhaan kan ga'e piroodaakshiniin ittiin hojjetamaa ture piroodakshinii kwaalitii qabudha. Piroodakshinii sana wajjin kwaalitii kanaan turanii hojjechuun namni guyyaatti galii barbaada. Nyaatee dhuguun barbaada namni akkasitti agabuun hojjetu. Galiin guyyaa isa barbaachisa jireenya isaa gaggeeffachuu fi kun hundi dhibeennaan dirqama addaan kuttu. Rakkoo ispoonsaraadhaan kan wal qabateedha jechuudha kan inni addaan jete. Akkam ture yeroo waga hojjettanitti? Nga hojjannutti kiruun keenya kiruu jaalalaa kiruu nama waliin hubatu baay'ee ani akkamitti akka jeesitti mun beeku. Even kaameraamaanonni gaafa olmaan isaanii qarshii malee ooluutu jira. Qarshiidhaan dhufanii kafalamuufi qaba. Firaa'ol Taammanaa fa'a. Firaa'ol Taammanaa dhugaa rabbi ati nama gaariidha dhugaan sin jedha. Ijoollee kiruu sanii even kiisii isaa keessaa baasee nyaata nu nyaachisaa ture. Hojjetee argachuuf dhufe jechuudha. Argachuudhaaf qarshii argachuudhaaf dhufe garuu inni ofiisaatiif baasaa ture jechuudha.
baay'een isa kabaja galata guddaa narraa qabda ani akka kootiitti dhugaa rabbii nama wanta gaarii hojjetu keessa kootiin badu inuma isa jedha Oromoon keenya immoo osoo wal deeggaree nama artii hojjetu baay'eetu jiru ijoollee artii hojjetan baay'eetu jiru wargitanii jiraatan dhifamaan nan dubbadha namni waan fedhaa jedhu artistoota guguddaa kana wargitee jiraatte artistootuma marti even Oromoon sirbaan nama guddachaa kan jiru garaa fiilmiitiin oo deemtu nama ofiin beekantu seenaa achi keessatti fakkeenyaaf mana keessatti ani hosii beeke kottu situ hojjeta fiilmisa namni ala jiru inumaan jiru achi keessatti even artistii cimaa kan jettu artistoota duraaniiti malee ammarratti artistoonni hin jiran ijoolleen ba'an jiran hin jiran maaliif hin baane ofii isaaniitti of guddisuu waan jaalataniif nama biraa guddisuudhaaf carraaqqii waan hin gooneef artistoonni haaraa jalaan ijoolleen haaraan haabaan waan jedhanii yaanneef saniif sirbaan garuu baay'ee deemneerra osoo fiilmiin kun garuu itti hojjetame namoota lafaa dhufaa keenya akka keenyaa kana osoo nu fudhatan maal rakkoo qabaa osoo hojjannee maal rakkoo qabaadha kana dhaamsi kun galatoomaa isinitti baay'isee hin barbaanna anillee hojjechuu nan barbaada ayyuun fiilmii hojjetteerti hojii baay'eedha kan hojjettee jirtu garuu hojii ijoolleen Oromoo hojjetanii rakkoo ispoonseraadhaan kan ka'e hojiin tokko gaafa hojjetamu amma ka'e amma uummata biratti hin beekamu jabaataa deeggarsa qabaataa yoo deeme uummata biratti jaalatamummaa qabaachuu danda'a fakkeenyaaf Waaqoo Geetachoo fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeessu akkaataa isaaniitti hojjetaa turan egeree miidiyaa irratti jechuudha durii kaasanii jechuudha amma sadarkaa isaanii irra jiran beektu utuu addaan hin kutin jechuudha deeggaramaniiti ta'uu danda'a yookiin ofii isaaniitii jabaataniiti ta'uu danda'a kana Waaqa tokkichatu beeka garuu ijoolleen suni ijoollee ajaa'ibaadha dhugaa dubbachuu fi namni suuraa namoota waggaa dheeraa dura wareegaman yookiin aartii keessatti maaltaan mana isaaniitti maxxanfatu yoo suuraa isaanii mana keenya keessaa qabaanne isuma dhugaadha erga namni du'e maaf suuraa isaanii manatti binnanu duroo jajjabeessin erga duutee booda maal nama godhame isaamani utuu namni hin du'ini nama gargaaru suuraa isaanii manatti bitachuu yoo ta'es erga ituu namni sun hin du'in suuraa abbaa lataa kanaan dura namni manaa qabu hin jiru erga inni lubbuun darbee booda garuu suuraan isaa mana nama kamii jira aartiin wayyoo jiraate aartii sana irratti suuraa nama sanaadhaan birriin funaanama kanaan dura garuu akkas miti yeroo inni lubbuun jiru garuu gargaara waan akkasii jira kanaafuu gabaabaa mattayyuun kan jette wal biraa dhaabannuudha rakkoo gargaarsaa irraan kan ka'e diraamaan afaan Oromoo jalqabee addaan cituu hin qabu diraamaa baay'eedha kan jalqabee addaan cite fakkeenyaaf diraamaan Simboo xumurame hin xumuramne TV afaan Oromoo irratti darbaa ture waan addaan cite wayinatti fakkaatanis waan xumurame miti diraamaa baay'eedha akkasuma diraamaa Hiree diraamaan Hirees OBN irratti darbaa ture natti fakkaata yuutuubii Hiree diraamaa jedhu irratti darbaa ture eenyu itti Firaaltaa Mana yaa buleessa isaadha kan hojjetaa ture innaa diraamaan sunis achumatti addaan citeef rakkoo TVdhaan kan wal qabatu jechuudha miidiyaallee hin qabnu rakkoo miidiyaas qabna rakkoo nuti dhabne hin jiru kan nuti qabnu amma maaloodha muuziqaa ni qabna hin qabna baay'ee qabna muuziqaa ni qabna inni kan biraa immoo gamanumaanii gama muuziqaatti yoo ceene muuziqaa irratti sirbooti afaan Oromoo jaalalaan sirbaman sirbeeti itti gammaddee dhaggeeffattu sirba eenyudha dhugaa rabbiis jedhaan amma sirba jaalalaa osoo hin ta'in ani osoo hin dubbadhe amma Haacaaluun erga du'ee booda jaalachuu jalqabdee lakki miti ani jirra kan jedhu sana abbaa koo yaadachiisa baay'ee tokkoon isa jaaladha maani sirba sana hun dhaggeeffadhu fa'aa miira hin taane keessan gala hin danda'u jirra sirbi jedhu sun baay'een jaaladha jirra bullee barii arguuf sirboota jaalalaa keessaa sirba jaalalaa keessaa ani amma bilbila kosoo bante albamii Andu'aalamii fi albamii Haacaaluu qofa jira sirbi
lamaan keessa jiru sirbi biraa osoo amma barbaadde. Argite maal jedheen ture sirboota afaan Oromoo fakkeenyaa fi Andu'aalem Goosaa sirboota isaa jaalatamummaa qaba. Albeemni isaa dheengaddaa keessumaa jechuudha. Sirba barbaadde ergatta sirbicha keessa. Muuziqaa sana gaafa dhaggeeffattu bakka mata duree kamiin si seensisan. Aadaa kee barbaannaan aadaa kee, jaalala barbaannaan jaalala. Siyaasa yoo feete siyaasa. Waan hunda hammateera jechuudha. Innaasa kanaa fi sirbooti jaalalaa yeroo baay'ee afaan Oromoodhaan sirbamanii rukuttaa shawwaadhaan kan sirbaman. Ani immoo akkamitti yaade beektaa amma kana rukuttaa shawwaa kana fuuneetu sirba jaalalaa gaafa ta'u siloo wayitu gooneen jedhe. Ijoolleen shamarranii keenya gaafa ciisan waan dhaggeeffatan. Mana baaburaa dhaqaan dhaggeeffatan baay'ee wayii rukuttaa san. Karaarra deemaan dhaggeeffatan. Sireerra ciisanii gangalataa dhaggeeffatu rukuttaa san. Shukurii Jamaal jalqabee ture. Ammuma ammame. Gaafa ciistu akkaataa itti dhaggeeffattu baay'ee namatti tola sirbichi. Garuu sirboota amma ba'an jechoota ajaa'ibaadhaa rukuttaa ajaa'ibaadhaa. Hin boossa duukaa. Jechoota isaa duukaa jechuudha. Rukuttaan isaa garuu waan biraadhaan. Ciisaa dhaggeeffachuun hin danda'amu. Kun immoo ijoollee shamaraa keenyaaf rakkisaadha kun. Ijoolleen shamaraa galgala kan dhaggeeffatan sirboota. Gaafa siree isaanii irra gaan hojii isaanii gaafa xumuran. Ijoolleen shamarranni keenya jaalalan beekan jenna hin manu. Artistoota keenya jaalalan beeku. Maaf sitti fakkaate? Ijoolleen keenya jaalalan beekan jechuun duraa sirbinuuf sirba isaan tasgabbaanii erga iddoo ciisichaa isaanii ga'anii suuta jedhanii ciisanii dhaggeeffatanaa sirbinuuf jedhee haasa'an jalqaba irratti kanan dubbachuu barbaada. Sirriidha. Anis sirba baay'ee hagas baraa miti. Ani amma sirbi baname oolumaan kaa'uun argite jiraatti ani taa'uu hin danda'u. Shubbistuudhaallee. Garuummoo gaafa sirbi Andu'aalem albamni isaa ba'u diiteeyil taa'een even bakka adda baasee walaloo isaa fi intalli isaa adda baasee dhaggeeffata. Laayiriksii illee qaba waan ta'eef. Baay'ee. Innaa isa kanaa fi sirbootii afaan Oromoo boonaa illee beekta. Sirbi jaalalaa shubbisa qaba. Siyaasa shubbisa qaba. Innaa kanaafuu gamanumaa wanti isiniin jedhu adaraa Waaqayyoo ijoolleen shamaraa keenya ijoolleen Oromoo akka nurkaan baane gamanumaan sirba isaan gaafa hojii isaanii xumuran siree isaanii irratti gaafa boqotan waata isaan taragaaggaanii dhaggeeffatan irra nuu buusaa jechuun barbaada. Akkasitti ayyaadha. Ani sirba jaalalaa ta'e rukuttaa taanaan dhugaa rabbii natti hin tolu. Siif jedhee.